Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Amiin. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo hundi keessanuu nageenyi Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtanii, akkam yoo nageessanii, nagaaf nageenya isaa, dhiifamaaf jaalala isaa kan nu baay'isee Waaqayyoon maqaan isaa tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kitaaba qulqulluu irratti kitaaba raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 1 irratti tiksee iddoo bobbaasa hoolota kootii balleessanii bittinsaniif wayyoo jedha. Egaa maarri abbaan keenyaa namni Waaqayyoo raajaan Ermiyaas lafa hoolonni kootti bobba'an, lafa hoolonni koo oolan iddoo bobbaasa isaanii hoolota koo bittinsanii fi balleessan sanaaf wayyoo jedha waan ta'eef. Egaa maarree Waaqayyoon gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqullicha Phexros maal jedhe jennee gaafa laallee wangeela Maatewos boqonnaa 21 gubbaa irratti akkuma argannu sana yaa Phexros yaa ilma Yoonaa, yaa Simoon yaa ilma Yoonaa, na jaallattaa ittiin jennaanii innis maal jedhee eeyyen yaa gooftaa koo sin jaalladha ittiin jennaan maal jedheen gooftaan keenyas yaa Simoon yaa Phexros yoo na jaallatti hoolota koo eegi ilmoolee koo bobbaasi jedheeniira jechuudha. Egaa maarree ammas gaafa laallee manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessatti namoonni baay'een isaanii amantaa Ortodoksii dhiisanii maaliif keessaa ba'an, maaliif keessaa deeman jennee gaafa laalle maaliif amantaan tunis lallaafaa dhuftee, dadhabaa dhuftee namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman maaliif amantaa kana keessaa gad lakkisanii badan jenneetu gaafa laalle sababa garaagaraa kaasuu dandeenya. Inni jalqabaadhaa. Maadha jennee gaafa laalle ergama duuka bu'ummaa isa dhugaa sana bahuu dhiisuun keenya rakkoo fideera. Namoonni baay'een isaanii amantatti sana dhiisanii harkaa deemaniiran jechuudha. Ergama duuka bu'ummaa gaafa jennu akkuma kitaaba qulqulluutti barraa'ee argannu sanaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Deemaa hanga daangaa biyya lafaatti barsiisaa, duuka bu'oota koo taasisaa, maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jechuudhaan cuubaa jedheen jechuudha duuka bu'oota isaatiin. Egaa maarree duuka bu'oonni gooftaa keenyallee ergama duuka bu'ummaa isa dhugaa, ergama duuka bu'ummaa isa sirrii sana deemanii gara addunyaatti, deemanii gara biyya lafaatti gaafa isaan babal'isan, deemanii gaafa isaan tamsaasan maal godhan jennee gaafa laallee afaan uummataa kabajanii, aadaa uummataa kabajanii ergama duuka bu'ummaa kanaa ba'aa turanii jiran. Egaa bara keenya kana gaafa laallee ergamni duuka bu'ummaa isa dhugaa ba'aa jirraayi. Afaan saba sablammoota biyya keenyaa eegnee tajaajilaa jirraayi, aadaa isaanii eegnee ergama duuka bu'ummaa isa dhugaa sana ba'aa jirraa jennee gaafa laallee ba'aan jiru jechuudha. Egaa namni ergama duuka bu'ummaatiif gara saba tokkootti deemu afaan saba sanaa afaan isaatii, aadaan saba sanaa aadaa isaatii, uummanni sun uummata isaati jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyatti gaafa laallee qulqulloota saglan yookiin immoo tasaattuu qiddusaan kanneen jennuun biyyoota ardii Awurooppaa garaagaraarraa gara biyya keenya Itoophiyaatti gaafa isaan dhufan, Gibsiirraa gara Itoophiyaatti, Roomirraa gara Itoophiyaatti gaafa isaan dhufan qulqulloonni kunneen saglan ergama duuka bu'ummaatiif yaa'ii Keleqeedooniin fudhannu jedhaniitu ari'amanii gara biyya keenyaa dachee Itoophiyaatti gaafa isaan dhufan haala kamiin wangeela babal'isan, haala kamiin ergama duuka bu'ummaa lafa qabsiisan jennee gaafa laallee aadaa isaanii miti kan irra calaqqisiisan afaan keenyaan baradhaa hin jenne jechuudha. Afaan isaan qabatan dhufa sanaan otoo hin ta'in afaan biyya keenyaa kan ta'in akka barachuu qaban akkaataa kanaan jechuudha ergama duuka bu'ummaa kan babal'isaa turan. Ammallee fakkeenyaaf gaafa laallee abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qudus kan isaan dhufan Gibsiidha. Afaan isaan dubbatan afaan Kooptikiidha. Gara Itoophiyaatti gaafa isaan dhufan garuu afaan sanaanii miti jechuudha wangeela akka isaan babal'isan. Maal godhanii afaan biyya keenya yoo san afaan Giizii ture jechuudha. Qooqa sana qo'atanii, qooqa sana baratanii sanarraa booddee afaan sanaan ergama duuka bu'ummaa tajaajila wangeelaa isa dhugaa isa sirrii sanaa babal'isaa turan. Warra ammaa garuu gaafa laalle naannoo garaagaraati gara dachee biyya keenyatti gara naannoowwan adda addaatti gaafa isaan deeman afaan isaanii sana uummata irratti babal'isu immoo afaan uummataa sanaan tajaajilu jennee gaafa laalle kana waanuma laalaa jirru waan beekaa jirru jechuudha. Kanaaf ergamni inni duuka bu'ummaan sun waan lafa hin qabanneef waan hin babal'anneef kanaaf rakkoon kun uumameera jechuudha. Inni lammaffaan amantaa kanaa akka olaantummaatti
kan qabatee ture, kan hoogganaa ture saba tokkodha waan ta'eef warri saba kana keessaa ba'an luboonniif daaqonoonni keessumattuu saba Amaaraa keessaa dhufan maal gochaa turanii kan isaan irratti babal'isaa turan amantaa otoo hin ta'in siyaasa isaanii, afaan isaanii, eenyummaa isaanii jechuudha. Namni argama duukaa bu'ummaatti amantaa babal'isuudhaaf iddoodhaa gara iddootti sokkuu siyaasa isaa, aadaa isaa, afaan isaa otoo hin ta'in afaan uummata sanaa barate, aadaa uummata sanaa barate haala kanaan wangeela sana babal'isuuf qabaata malee calliseetu akkaataa biraatiin haala biraatiin waan biraa raawwachuuf gochuun isarraatiin barbaachisu jechuudha. Duratti ilaallee jirra seenaa qulqulloota saglanii. Qulqulloonni saglan biyya garaagaraa irraa gara biyya keenyatti gaafa isaan dhufan maal nu raawwatan maal nu jennee gaafa laallee afaan keenya baratanii afaan keenya wangeela lallaban afaan keenya barataniitu afaan isaaniitirraa gara afaan keenyatti wangeela nuu hiikan warri ammaa gaafa laalle garuu akkasiidha hojiin isaanii jennee gaafa laalle miti jechuudha. Tokko afaan keenya baran lammaffaan afaan kana barataniitu afaan biraarraa gara afaan keenya kitaaba qulqulluu gonkumaa nuuni kitaabilee garaagaraa nuun maxxansin kun ergama duuka bu'ummaatiif rakkoo guddaa balaa guddaa rakkoo cimaa fideera jechuudha. Kanatu jira. Inni biraa amantaan teenya maaliif dadhabaa dhufte? Hoolonni mooraa mana kiristaanaa keessa jiran maaliif bittinnaa dhufan maa fagaachaa dhufan jennee gaafa laallee warri ergama duuka bu'ummaatti ergamne jedhaniitu of yaadan rakkoo amala gaarii waan qabaniif afaaniin malee gochaan barsiisuu waan hin dandeenyeef wantoonni akkanaa kunniin rakkoo baay'ee fideera jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkuma nuun jedhu sanaa Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti maal nuun jedhaa? Badaa keessan yookaan immoo maqaa keessaniitiin maqaan Waaqayyoo warra hin amanne jidduutti ni arrabsama miti jedhaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isaanii amantaa kana jibbanii otoo hin ta'in amantaa kana nan barbaachisu jedhaniitu otoo hin ta'in gochoonni amantaa kana keessatti dalagan siyaasni as keessatti dalagamu jibbi as keessatti lallabamu siyaasni ololli adda addaa as keessatti dubbatamu kanatu nama jibbisiisin namni amantaa keessaa ba'e jechuudha. Kan biraa luboonni tokko tokko qeesonni tokko tokko maal hojjechaa turan jennee gaafa laalle hojii xonqolaa yookaan immoo hojii matatii jechuudha. Namoonni baay'een isaanii maaliif iddoo eebbifamaa kanatti hojiin akkasii hojjetamaa hojii jibbisiisan akkasii maaliif dalagamadhaniitu muufii adda addaatiin namoonni baay'een amantaa kana nu harkaati dhiisanii deemanii jiran. Qabxiin biraa nuti kaafnu maal inni jennee gaafa laalle mindeeffamtoota yookaan immoo warra qarshii jaallatantu baay'ata. Waa'een lubbuu namaa kan isaan hin dhiphifne. Waa'een tajaajilaa isaaniif giddii kan hin taane. Namni jiraatee jiraachuu baate mindaan isaanii akka harkaan irraan duwwaa kan yaadan. Balaa namoota kanniitirraa kan ka'e amantaan keenya namoonni baay'een isaanii oobdii bataskaanaa keessaa nu harkaa ba'anii bittinnaa'anii bakkeetti nu harkaafanii jiran. Kanaaf bar namoonni tokko tokko gaafa laalle ofuma isaaniitiif iyyuu gaafa dubbatan maal nuun jedhu maaloo hojii amantaa hojjedhaa maaloo ergama yookaan dhugaa nuu ba'aa gaafa jennuuni jecha yookaan mammaaksa tokko dubbatu maal jedhu isaanii እኛ የመጣነው ብር ፍለጋ ነው እንጂ እምነት ፍለጋ አይደለም jedhu nuuniin kan dhufne maallaqa barbaacha dhufne malee amantaa barbaacha dhufne amantaa yoo ta'e ammaa biyya keenya iyyuu jira nuun jedhu ilaala. Kanaaf ilaalchi akkana jibbii akkana dogongorri akkana maal gochaa dhufeennee gaafa laalle namoonni baay'een isaanii mana amantaa keessaa akka nu harkaa ba'an ta'e. Inni biraa mattaa yookaan gubboodha. Egaa manni kiristaanaa namni bataskaanatti dhufu mattaa irraa gubboo irraa bilisa ta'e yoo ta'u jiraachuudhaa malu hojiin akkanaan kunniin hojjetamuunsaa baay'ee namoota keenya harkaa jeeqeera jechuudha. Kan biraa siyaasadha. Egaa namoonni baay'een isaanii qeesonni luboonni tokko tokko maal nurratti faarsonni egaa siyaasa nurratti lallabu. Egaa bataskaan immoo bataskaana dirree siyaasaa otoo hin ta'in dirree amantaas bakka kiristoos itti lallabu bakka qulqulloonni waaqa itti dubbataman waan ta'eef wantoonni kana fakkaatan bataskaana keessatti dalagamuun isaanii raawwachuun isaanii namoonni baay'een isaanii amantaa kana dhiisanii akka isaan deeman amantaa kana akka jibbaniif tajaajiltoonni mana amantaa keessa jiran warroota kanneeniif sababaa fi karaa baneefee jira jechuudha. Egaa akkuma abbaan keenya raajaan Ermiyaas dubbate sana tiksee iddoo bobbaasaa hoolota kootii balleessanii bittinsanii wayyuu akkuma isaaniin jedhu har'a namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman bataskaan dhiisanii warri badan dhiigni namoota kanneenii harka namoota kanarra jira waan ta'eef namni keenya sabni keenya kanarraa kan kennu harkaa badeera amantaa dhiisee. Kanaaf nuunis ijoolleen waaqayyoodha. Namni nu muufachiisuu danda'a, namni nutti gamuu danda'a, namni oobdii waaqayyoo keessa ari'ee nu baasuu danda'a.
Waaqayyoon garuu guyyaa tokko sassaabatu qaba waan ta'eef guyyaa sana keessa bara sana keessa barri sun bara kana waan ta'eef abboonni keenya illee fuulletti ba'anii hoolota badan kanaaf dhimmamanii obbolaan keenya obboleettiin keenyas hunda wal qabannee yeroo itti kaane waan ta'eef kanaaf kaayyoof yaada abboonni keenya amma eegalan kan hundi keenya deeggarree warra badan deebifnee kan jiran tiksinee jabeessuun eeguun nurraatii barbaachisa. Waaqayyo tokkoon tokkoon xumura keenya akka nu bareechu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.